namtichi tokkootu kiristaana duraanii amantii teenya tana qabate. Hoggaa qabatu yaa sheekha ani gaa subii tanaatu natti ulfaataa jeen. Subii tanaatu natti ulfaataa jeen. Akkamiin ta'a jennaan kuntaala bunaa kuntaala tokkoo fi hashara kuntaala tokko gugguutatti wal bira achi dhaabee mee deemi kuntaala lamaan san keessaa ka dandeessu fudhadhuu jeen. Hoggaatti gallakkisu buna callaasen gamana harkisee dadhabee kaan itti hoggaa qaceelu kaan gaa hasharaa lat godhee fide jechuudha. Hoggaa fidu aboo fudhattee ennaan fudhadhe je. Kana fudhattee ennaan je. Hayaasaniis namni biraa fudhatu yennaani hay. Sheekha kanaatu irra bu'aa qaba kaayi jeen. Kun hashara kun gatiin qabu saniitu irra bu'aa qaba kaayi jennaani duuba ulfaataa san mindaa isaatu guddaadha gaa'e ajirii isaa guddaa wanni ulfaatuuf ajirii isaa guddaadha. Subiis wanni kasi ulfaatuuf ajirii isiitu guddoodha. Sunnaan isii keessatu waan silaa dachii fi samii jidduu jiru sanirra caalti je. Sun rakamaan gartee lamaan gartee sunnaa gartee silaa salaata fardii lamaan dura rakumaan lamaan silaa subhii duraa sunu waan gartee dachii samii keessa jiru kan hundarra caalti jechuudha. Kanaafuu mindaa isiitu guddaadha fi yeroo silaa hirriibni namaa akkasitti namatti tolu sen keessa rabbiin godhe. Nama dhugumaan gartee mindaa sen barbaada ka'ee carraaqqateefi. Kagartee fedhii lubbuu isaa jala deeme laaluudhaaf jecha. Kagartee fedhii lubbuu isaa jala deemuu maatee ta'a akhiraa sen filate yeroo san silaa ka'u ni ulfaatti. Mindaan isaa guddaadha jechuudha. Akkuma gartee buna callaa sen namtichi ulfina isaa dadhabee ofirraa dhiise gatitti yoo laalte gatitti sen turra caala gaa'e akkasitti. Wanni ati duraan irra turte akka hashara kanaati tanaaf gartee waan hafallee kana feeti lubbuun tanteeti. Suni gaateenyatu wanni kanatti ulfaatuuf mindaa isiitu akka gartee buna callaa sanitti guddaadha. Saniif sitti ulfaatti jennaan egaa gaafa sanii bakka namtichi itti muratee dhugumaan amantii dhugaa qabatee fiixatti bahee jedhan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Dhaamsi kiyya warraan tana hangana guddafadhaadha. Yoo dhaamsi kun isinitti tole sheer naa godhaatii Abdii Raggaasatii fi Addisuu obboleessaa biraan naa gaha. Barakallahu fiikum. Laayikii fi follow subscribe kana godhuun isinirra haa jiraattu kanaan nu gargaaradha. Dhaamsa gartee muslimtoota fayyadu gorsa gartee uummata keenyaa bu'aa qabu inshallah hunda isin biraan geenya waan ta'eef inshallah waan sila barnoota as dura dabarsine hundaa'u barnoota kiyya ka Ustaaz Yaasin Waaqoo hordoftanii irraa barnoota fudhachuu dandeessan akkaataa salaamtaatti ja'an garaagarummaa islaaminaa fi muslimummaadha. Akkaataa quraanatti qara'an nashiidaalee gorsoota adda addaa waa'ee adda addaa waan kana jee waan isin himuu qabu waa hedduu irratti waraabee jechuudha. Kanaafuu hordoftanii irraa qooda fudhachuu qabdanii inshallah tatti aantu gartee qophii addaatiin dhufuudha ta'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.